dogoggora keeti obboleessu. Dogoggora kiyya. Annama fayyaa na biratti hin fakkeessu simbi'a ka. Ana geeffadhu gaafa fuutan Nama qulqulluuf gootee nama hamaa nan godhe nama hamaa fedhe tos jireenya hiyyaanaa jiraata. Gaafa fuutan bari namreetii taate. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya jirra jirtu alhamdulillah galata rabbii. As geenye isiniin jecha arra hunoo hundee maaliif sibira dhufee jechuun keessan afaan qabu. Hundeen jechuudha. Hedduu takka jireenya kiyya laaqe hoottuun jeenaan illeeni na bira hoottuun jeen. Maaliif akkami jireenya kiyya laaqee yoo ka'ettan taate marii duraa yeroo jalqabaatiif isaa wajjii wal mari'anne. Erga wal mari'anneen boodammoo inni gara sodaachuutti deebi'ee na jalaa diduu barbaada hordoftoota keenya asumaanuun hordofaa waan naaf hundee waliin jennu jechuudha. Hundee ati maaltu gara si gaggalche feeruusaa bira waliin dhayinaa siin jenneen. Waan hedduu tokko gartee hedduu tokko yaaddee isaadhaa hojjechuudhaaf nama rakkisa. Akkamitti yoo jettu maaltu nama rakkisame? Namni tokko beekee ilmi namaa tokko gartee waan tokko godhuu deemu ati waan murteessitee gartee akka namni gartee hundeedhaan badaayyuu gartee waan hunda sammuu ta'e keessa dhaatteeti fittee gartee akkana kanaan godhu deemaa jettee gartee. Tole maaliif nan jettee yoo nan badii jiraadhellee osoo si balleessuu hin taane badii jirtaa arafee waan akkanarraa dhaaquu naan jechuun qabdu. Laala ammaan hedduu tokko asitti aare maaliif na xaartee maaliif na xaaruu dandeessi? Waan asitti aareef dura dhalaa takka dhugaadha jaalatanii jirti hin jaalatamuun jirti ni jaalatti dhalaan tun miskiina haalaan si galtee garuu yoo ati gartee miskiinummaa ishee san beektee gartee yoo ati bulfattuu beekte jechuudha. Ati oduu takkaa bilisoomsin lama kooti jechuudha. Akkamitti bilisoomsuu barbaadde meeta akkamitti akka bilisoomsu? Takkittii san ni beektaa oduu yaadde isinitti yaadaan muraasisan guutee fi oduun aarsine jiruun addunyaa waa xiqqoo takka isheenuu. Kana keessatti isuma dheengadda gartee fayyaa dheengadduma gartee dhukkubsattee dhukkubarraan hogguu buutee gartee ammasatti hara fuudhaa deemtu dhugumatti hayyama isheetiin malatti fuute jechuudha. Dhugaa itti himne fuudha sanis itti himne fuute dhugaadhaan fuudhaa keemti bara amma akka mataa kiyyatti anadhii isiitii namni hundaafuu haara yaa jechuudha. Maaliif waan amma garre waan ta'eef nuuf amma garre. Atiif yoo haara ta'uu baatte. An guyyaa dhufnee waliin mari'annu san mana kiyyatti maaliin siin jee yoon hamturri jiraadde akka irraan adeebiftuufiin siin jee boo. Ati amma akkana faarsaniif yoo kana gootu taates kun fudhataman qabu dhaggeeffadhu. Faaruun beektaa ilmi namaa kun ni beektaa faarfamaan rabbii tokkotti qofa malee waaqa qofa malee namni nama faarfamu. Maaliif faarfamu yoo ta'e ilmi namaa dogongoraadhaa balleessaadhaa. Taa'ib osumaan an balleessillee ati raana qabuu qabda malee akkas jechuun qabdu. Sanii gati atummaanuu hogguu yaaddu gartee yaadni fakkeenya yaadatti akka fuutaa jechuudha fakkeenya. Tole. Hogguu fuutee waan addii ittiin waliin kaatanii wal fuutanii jira jechuudha. Ani tajaajiltii lamaan fedhu jettuu jira. An na gubbaan dhalaan laallatiin jettuu jira. Tagartee ati gartee ana malee gartee ati inumaatu yoomillee anaaf malee nama biraatiif hin taatu akkanaaf akkana jettee guyyaa san naafete wal dhabne jettee addii waliin kaa'aniira. Gartee dhugaadhaan yoo qabeenya harkatti gartee yoo sanuu ansi hayyame ni fuuta sin jettu dhiirti. Ati ammoo akkanumatti ka'isitti isin himin ka'isii wajjis jiraatu. Kun shari'aan takka illee hin hayyamtu jechuudha waan kana. Hayyamumaa miti jechuudha. Bar ansan dhaggeeffadhu sittiin hima. San akkaan itti fuudheetiin jiraa miti. Anaan masruufatu jiraa miti. An wanti irra wali mari'anna siin jee akka kunni ta'a yookaan hin ta'u akkanaan jettuu fi wal mari'anne malee akkaan itti fuudhee fi akka shari'aan jettu anniin beeka. Beekeetiin an haraamiin hin fuune halaaliin hin fuudhe. Dhaggeeffadhu aniin kuni gartee nama yeroo dheeraa hojii jirra jechuudha. Jaartii tiyyaan na jalaa namni gartee nama wajjin. Aboo yeroo dheeraa jiraannus. Dhaggeeffadhu jaartii tiyyaan namni na jalaa baasee nama wajjin gartee jirti nama jala deemtee jirti. Akkanatti deemtee na wajjin akkanatti haa barbaadnu jetti malee ati ifii fuudheetiin qaban jenna isiisan barbaana jetti malee. Aboo wallaalummaa akkanaa dhiisi jaartiin dhiiraa hedduudhaati.
shari'aan hanqaa furii tayyamtii ati wanni naan siin mari'adhee fi wanni ati maasoo jirtu bar wal faalleessa. Yoo na hubattu taate yaada keessatti nama jira bi'a. Fakkeenyaaf wanni turtuun baan yoo turtee yoo nama baatii mire yoo jaalalaaf gammachuun akka istillee aartinitti itti himtee yoo goote yoo waan kun siif irra wayyuu jechuudha. Ati jarri nan dhiisaniif akka waajjuu jirta malee sababa kanaan dhiyeeffatin yoo sababa haa dhiyeeffattu taate rakkina birratti uumaa deemta. Ani dhageessa siif otoo hin taane ilma namaa takkaan sillee sodaadhu yoo millee sodaachuuf illee. Yoo isaan sin cafaqin na laalta gaa. Ana dhageeffadhu na cafaqan yoo hanyi na cafeete hana cafaqani. Yoo isaan sin cafaqin na laaltu hundee kana godhu jireechuu jirresanii. Dhageessa arraas boruus na beekaa. Hanga tokko gartee hanga dandaametti siin gorsa. Guyyaa san islaa kana gorsitu malee arraa miti. Obboleessa kiyya akkana goona waan kana akkanatti beeyruusaa wal barsiifnaan hayyee tolee naan jette yoo isiin lolte yoo naan jette yoo isiin loltes takka lamatti adda baafnee fi hubachiifnee waliin taanee hubachiifnee wal barsiifnaa naan jette tolee naan jette ergasii immoo garagalteeti na duubaa garagaltee waan feettaati. An arra kophaa ta'us namni kumaatamaan na duubaa lakkaa'amu waa takkas hin ta'u dhaggeeffadhu kophaatumamus waa takka hin ta'u. Arra boruun dabra jechuudha. Ati immoo karaa guddaa fi balleessi. Maaliif yoo kanaan jettaate akka nama tolaatiitti hin jirtu akka nama badaatti hin jirtu. Yoo nama badiirra jiraate salaata karaa na deebiftu ta'a. Labeessa ati fakkeenya if godhe fakkeenya if mogooteen na haasawitama. Nama tokko saayiba yeroo dheeraa beektu kanama sanillee gartee nama kana fuudhee gartee harkiin nillee afaanitti hin dhageen guyyaa kan isaaniin fuudhaguu siin jee gartee ni taphateetu jettamoo akka nama beeku. Ati taphaati wal mari'anne moggusan akka dhugaatiitti. Hogguun akkanaa jaartiidhoo isaatiin qabaa akkanaa akkamii wal barsiifnaas jeesiin maradhu sani akka taphaati fudhatte mokka dhugaati fudhatte. Waaniin siis beeku waan ta'eef ni sii jawaa jira ijoollee waan argeef ni taphata haa jechuudha kanaa jirtamoo. Ni taphata. Silaa taphannee viidiyoo raabna. Dhaggeeffadhu gaa ilmi namaa kun beekee irra guddaan namaan beektaa sobaan. Ati immoo dogoggortuus dogoggoruu baattus dhaggeeffadhu sittiin hima. Maqaan maqaadha obboleessa kiyya maqaan kanuma jalqaba sii moggeessanii si yaaman. Namni hanqa ati maqaa biraa himattu jechuudha. Garuu immoo ani arra isiillee as baaseetiin jira. Akka fedhe ta'us akka fedhe rakkadhuus. Waan fedhe ta'us ati waan akkanaa godhuun qabdu turte maaliif yoo naan jette mucaan kun obboleessoo manguddoon illee dogoggorarra jira waan akkanaa irraa gorsina dhiisaadha jettee silaa dheeyitee lafannarraa qabullee qabdu ifiifuu jawwaala na wajjin cufatte. Fakkeenya ati maaltu jawwaala si cufachiise amma kun naaf gaafi maaltu jawwaala si cufachiise. Jawwaala nama kakee jiraan jiru sichiin cufachuu taate. Anatti hin cufannee bare nuumaaf faaya lamaa cufatta soorii faaya lamaa cufatta. Laalli beektaa Oromoon maal jetti beektaa. Saahiba filadhu jira. Namni saahiba yoo filatte cufatteen filattuu bara. Ambasitti an gaarii namatti si beeka malee baran cibbummaa akkanaa hasin beeku hallayyaa hakkilee. An cubbuu bara cubbuu ammaas namaan irratti of hin qabu. Cibbuu katti. Taniin fuudhee. Akkasitti oofti siimu cibbuu yoo siin addas waa'ee cibbuu adda siin bahin adda sii baasa. Tole. Maqaa sirra haawutu hin jiru. Cibbummaan ati daleete takkittiin gartee ittiin himin odoo ittiin himin gartee sadarkaa gartee ilmoo irraa dhaluusan achi sallaallaa izaa badhaadhu godhan. Aboosan ijoollee xiyya gahee galfadheetiin bari isiin walii gallee irratti qoodnuu maallaqan akka inni ta'e galchee bari. Hayyee maallaqa gaafusan hayyee yoo cibbuun ta'e maatti himin. Eenyutti? Isinitti tanamatti maal himin? Isii suutatti wal barsiisa jeetiin siinuu mari'adhee miti. Jira ilmoo dhabtuu isiitu wal barsiiftaa? Mariin naafati wal mari'anne ammaan tana cubbuu natti himuudhamu dhaggeeffadhu gaa amma cubbuu natti himuudhamu mariin naafati wal mari'anne akkaataa isaan itti wal barsiifnu wal mari'anne hayni akka qaba. Wal barsiifnu jechuun ni beektaa waaniin beekurraa yoom beeke gartee waan san dhugumatti yoo ta'a akiida naa taatee waan isa addanaa baatee jirattee nama akka wal laqaaqee gartee jechuun san ati sirraa lubbuudha. An garuu namni kun akka mataa kiyyoo ta'e hin godhu ittiin beeka. Annon godhugaa cabxii beeyxii lubbuutiyya waan akkas godheetiin jiraate akkam jetta isiin akka feetaa jettu godhuufin gaafan godhuu deemu sun hin mari'adhaan jaarta yaatti jechuun marii waliin qaban jechuudha oolmaa guyyaatti olii waliin yaada walitti rafatan jechuudha. Ati immoo ati hojjettee duubatti hiccitiitii ho'ifattee isii wajjis jiraataa tana fuutee ilmaa isii silaa gartee itti bohaartu mana keessa dhiiftee. San isi ilmaa irraa galchitee taanii wajjin gartee
isiidha wajjin bareettee laayifii godhettee isii wajjin deemu jirti. Waan amma naan jettu san guyyaa sammaa naan hin guyyaa wal marennu san. Cubbuu miti jettee kanaan. Okay, cubbuudha yoo ta'e guyyaa san maaliif cubbuuti jenatti ni akka dhageeffadhu yoo ati dhugaa yoo fudhatte yoo nama dhugaa tokko taatee fudhattaa jedhe. Kun mataan ati beekii dhugaan beektu. Mataa kana keessa dhugaan beektu. Raammoon sirreetti jira baabaa. Ati silaa raammoon sirreetti jiraachuu baatte guyyaa san na gorsitaan siin jeebara. Ayyee dhageeffadhu gaa abaraan sitti miti jira cibbuu miti kun. Tayyuu erga cubbuu ta'e guyyaa sammaanatti ni miniin siin jeebara. Dhageeffadhu warra amma arkeetii bakka dubbatu jiru malee odoon arkin. Ayyee an cubbamaadhaati nama cubbuu dalageeti ati dhaqeeti nuumaaffaadhaan arafeen cubbuu dalagee jiin. Dhaqee jiin. Kan beektaa. Si dhiiraa sumaaf hin godhatee jiin. Maal logoota? Dhaqee jiin waan hin si godhu ni ilaalta. Aboo an kakka keetii kana laala. Yoo isaan achi sin cafaqeen an arafeen miboo. Ganaan deebiidha. Dhageessa an yoon cibbuu hojjedhee. Ati silaa nama dhugaa taate boo ati fayyaduu irratti akkana fuute obboleessa kiyya dhaabbu bakka kanaa kanarra dhoo isaan fuute jaartii dhoo isaa akkanatti ni mani ati kun balleessitee jirta jetteeti silaa gulantaa keenyarra teessee akkam jedhan yoo hattuu saayibtee hattuu taataa jedhan yoo sharmuuta taataa baranna saayibisee ni jedhe dhageeffadhu gartee yoo gartee akkasumatti deebii gartee faradduu taataa jedhan ati hattuudha faradduudha sisuru taa'ee siin jaa wayii siin juu tola iyyee gartee cibbuudha jechuudha akkamitti maaliif itti dilee kana guutuu daleedeeti akkasitti hin dhagahamne amma jechootaan an siin juu hundi dhagahamaa jira. Ati obboleessi kee yoo amma lafaa ka'ee obboleessi kee kasirra xiqqaa jechuun obboleessi kee yoo inni tun hattummaadha faraddummaadha sharmuutummaadha dhiisii jetteeni gorsiteeti moo erga osoo hin gorsin erga wanni taate osoo uummata akkallee jechuun seenuma takkallee dhaamsa tokkollee dhaamiif erga waan inni taate xumuramtee waan akkanaatti himta. Gaafan fuudhu siin hin maranne gaafa wal barsiisu deemuun siin maranne. Ayyee odoon fuudhin jaartiin qabaa kuna jettanii isa tagaa ni fudhadha. Osoon fuudhin jaartiin qabaa naan jettee. Fakkeenya dhageeffadhu odoon akkami fuute jettee nan gaafannee booti akkami fuute boo kanattiin fuudhe akkattiin dhoo isa fuudhe akkattiin namatti mudee mijeessitti nimne. Dhageeffadhu gaa anuma waan san arkeetiin jira. Arkitee jirti viidiyoo agartee jirti. Fuudhuu keessa arkeetiin jira. Fuudhuu kiyyaa harkoo baatte yoo nan fuudhes as baafadhe. Gagguratti himtu sarkaa ilmoodhaa gartee seeppii kana guutuun waggaan kaanaas beeka. Namni kun jaartii qaba ogguu bikka dalagaa jira janiis gartee dalaguu jirti si beeka malee an si dalagaa dhaqaatti jaartii an bira bultatti si beeka dalaga jirti jedhe akkasitti zaabadha. Akkamiin duraan na saayibuu turtee irra na darbuu deemtu. Eenyuun? Akkamiin na saayiba nama haqaatiin si seekaa saayibaa. An haqummaa bara ammallee irraa ammayne siin mari'adheetiin godhee jiru waan ta'eef. Irraa muquu kee akkamii dhabeeta jalqaba gartee isi cibburra yaaddee. Jalqaba gaafa fuututti himne. Bar cubbuu isiisan guyya san maaliif natti ni miniin siin jedhu dhugaadha namni ni balleesse namni hin balleesse ni jiru. Balleesse yoon ta'e guyya san maaliif natti ni guyya waliin mari'annu san. Dhageeffadhu gaa hayyee gaafa gartee dura fuutusani. Ati boo hirriiba keetti irraa hunkaan na dhaggeeffadhu. Hirriiba keetti fufi. Hirriiba keetti fufi na dhaggeeffadhu. Hirriiba keetti fufi akka inni itti fufi siin jedhu guyyaan siin mari'adhu sanii sila waan kana naan jechuu ture. Dhageessa ana dhagee hirriiba katti jirtu beeta. Hirriiba jiraachuu keessa galtee amma ati hirriiba itti jirtu beete nama jira kana haa taa'u sobee gartee hanyi gartee dhugaan ni qallatti malee hin beekame. Inni beekame. Ayyee feetu si haa jibbitu feesi haa darbitu aboo fuudhuuf hin deemamaa jirin gaafa duraa gartee lubbuu tiyya feeruzaa tiyya fuudhuuf hin deemamaa jirin. Barta isii anaa isii wal mari'atu barta naaf isii wal mari'atu dhimma keetiin. Anama fakkeenya dhageeffadhu dhugaa kan jetti sima. Obboleettii takkaan qaba obboleettii tiyya jechuudha. Ammaa fakkeenya obboleettii tiyya odoo ishiin hin mari'atiin jaarsii fuudhee tabiraa yoo geessee ishii san tuqamte yoo jaareenaa fatarraa miidhamte isan hin dhiisan. Isan dhiiftuu bara. Hayyee quba tokko oguu kana lama laatte afur akka karaa keetii ni beektaa. Hayyee ati akkasitti deebi'ee fudhadhu immoo quba kana hayyee. Anaaf godhiiti hogguun an siin mari'adhe san obboleessa kiyya badii kanarraa dhaabbu akkanaa mitiin maanaan hin jiiniin siin jeeban. Na dhagee hayyee waan obboleettii teessee hin feenisan isiidhaan maa feesa. Ani isiidhaan maal hin feene maas. Odoo obboleettii ta'e hangam takka aartaati fakkeenya. Osoo obboleettii ta'e hangam takka aartaati. Hangam takka aartaa haalaan hayyee. Amma akkasitti hin qabadhee jira akkasitti na bobeessu jirti yaa. Ati silaa keessi bobeessite. Awwa firummaan ati irra ooftu takka hin jirtu takka ji. Na dhaggeeffadhu.
Akka fi akka malettu Hojiin ta'e. ati haleelamuun keena oolu. Akkamiin naan jii. Hojiin ta'e beektaa. Akkamiin naan jii gaa. Maaliif guyyaa inni badii tana sitti himusan aboo kanaa miti kana goona jii miyyoo tanaas ni dhukkuba. Hanqa wallaannee qorichallee kanneenii fi qoricha kanallee wal jala fixattee jettuu maaliif hin jiiniin. Naman haasawaa namarraa godhatu beektaa. Naman irra yaadu. Naman irraa iyyuu hadeemee mus akka udaanitti gartee mukaan taa'ee muka eeraan lallaa'uu miti. Ati ni beektaa? Aboo dhugaa ta'e tana deemteeti manguddoo numaafaa bira geessite takka jiinarraa fudhu ati amma gara gaggaluun sin baasu. Alaal an yoomiyyuu arras borus ifteetiin ati makkam jettaan numaafaadhaan amtolee dogoggoreetiin jira amtolee dogoggoree balleeyse. Ni beektaa? Ana mana beektaa? Hedduu takka gartee maaliif waan ammaa osoo hin taane hedduu takka. Waan ansi gaafadhinaa deebisigaa waan maal jettaan isaanii. Hedduu takka yaaddawee maaltu yaadde siif hin deebisu jira namni afaan dhuboo nama namtanii ni mataa beekee ni beektaa? Dhagaan bishaan yoo dhaqan beeku yoo ture ni fudhataa beeku. Tole yeesiraa fudhadhu. Dafee fudhachuu illee baatu. Amma isaan san agguna bilbilan gartee waan inni bilbilaniif akkuma inni godhee waan inni barbaadaniif illee waan inni barbaadaniif akkaan an saayibaa gartee ani kun gartee cibbuudhaan deemu jiru. Akkasti na barbaadu jira. Si gartee ammoo kana hunda maaltu fide gaa? Si wajjin saayiba ta'uutu gartee hoggumee gallee haa wal dhabne hoggumee gallee haa wal lolu gartee boo dhaabbume arrarallee gartee arra baruuf bara boo gartee isaa rakkatee birandeessu hogguu isaa jira dhukkubsatee gartee. Boota ka jireenya hiyyarra ciisee hosii takka dhageejjii qabadhu. Si kanarra ciisee hawaan takka illee irraallee na qabuu dandeenye si balleessaa.